Akkuma argitan jechuudha yeroo mana qayyaa dhufu maal akka nu barbaachisu garaagarummaa qaba jechuudha bakki qayyaa bakka heddullee argee jira. Yeroo mana qayyaa dhufnu maal akka nu barbaachisuu fi museeybaan jechuu Kanaadaa irraa haadha isii mana qayyaa naageessii mana masaajaa hijaamaa dhiigallee jechuu kooba keessa naa baasisiisii waan baay'ee na ajaja jechuu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashaa marka fuunee jirtu amantiif kutaan osoo waliin godhin baga jiraattan. Akkuma sitti argitan kana kan fidannee dhufne kan argaa jirtan kuni aananii haati museeybaa aanan fidanii jiranii angaruu asitti irraa hir'ise itti aansuun ammoo iyyuu harcee fi dhadhaallee fidanii maaliif jennaaniin isaan illee beekana gata kamaan nama barbaachisa. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kuni erga jechuudha yeroo gara mana qayyaa deemaa jirruudha. Wanni sirriitti hubattanii beekuu dandeettanii qayyi kun afuraffaamoo akkamii hangammaatitti jechuudha namaaf yeroo 3 dhaqee jira. Uffifammoo guyyaa tokko dhaqina fakkaate. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya as keessa kan jiru uffata keenya qulqullina qabu jechuudha. Tokkoffaa irratti wanni nu barbaachisu yoo jiraate uffata keenya miiccamaa kamiiccamee qulqullaa'ee jedhee qopheeffannaa uffata guutuu jechuun jijjiiranna. Qayyi jechuudha faayidaa isaa hedduudha. Faayidaa isaa isinitti himee xumuruu hin danda'u. Haa ta'u malee ani har'a kan isin agarsiisu yoo jiraate museeybaan Kanaadaa irraa haadha isiitiif na ajajjee hojii kiyya waan ta'eef jecha viidiyoo kallattiidhaan isinii waraabaa hedduu akka irraa gammaddanii fi ittiin bohaartan mal kana qofaree anillee jechuudha seenuu hedaa har'a inshaallah wa ta'ala qayyadhee akkam akka nu godhuu fi akkam akka taanuu fi maaltu jira hunda isaatiyyuu kan waliin laallu taha. Isin ammoo viidiyoo kana share like gochuun hiriyoota keessanii illee qooda waan hedduu irraa fayyadamtanii yoo maatii keessan jechuudha qaamni qorri qabee waan baay'eetu jira bakka isaan itti jijjiirama itti argatan isinillee dhaquu qabdan. Maaliif jennaan fakkeenya bakki amma masaajaa suni masaajaa mana yaalaa laaboraatoorii dhiiga laalanii waan hundaayyuu jechuudha haga fincaanii waan baay'ee laalanii kaanii booddee sanii ammootuyyuu rakkoo isaan qaban san maalidha ka qaama isaan qabe ka isaan dhukkubadanii qorannoo sanii haala saniin jechuudha yaala isaaniitti seensisanii. Haa ta'u malee achuma keessa oduma deemaa jirruyyuu amma mana geennee jirra mana bakka qayyaa jechuudha dhaqee dadhayaa jira. Mana qayyaa baay'ee argee jiraani jechuudha isinii galee magaalaa keessatti gugurdaaleen hin jira. Muyni isaa ammoo oriijinaala akka kanaati miti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka sirriitti hubattanii beekuu qabdaniif kana isinii ibsan jala bananii erga seenee jechuudha. Maashaallah tabaarakallah kallattiiwwan kaana farayaan kiyya tahee jira rabbiin keessaa bulchuu haa dabaluuf illee isinillee maashaallah jedhaatuma namni jechuudha mana qayyaa kana barbaadanii jalatti keessanuyyuu ofii keessanii dhuftanii fayyadamuuf illee maatii keessaniif illee jijjiirama barbaadan lakkoofsa kiyyaanuyyoo na dubbistan ni argattan. Lakkoofsi kiyya kama asirra jiru kana jechuudha. Hundumaafuyyuu hanga dhumaatitti viidiyoo kana ilaalaa. Viidiyoo kana irratti haasaa oriijinaalli waan jiruuf sagalee irratti isin jalaan qaba jechuudha. Bakki qayyaa bakka heddullee argee jira. Garaagarummaan isaa muka qayyaa irratti garummaa guddaa qaba. Garuu kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyya obboleettiin kiyya naa fidiina qayyisiisi jettee waan argite walumaan laallaa waan nu barbaachisullee caamamaan seenaa caamamummaa bafatte. Amma bafattan qishatti shalayyuu godhadha kun akkuma argitan kan yeroo baay'ee isin argisiisee jira. Kunniin bakka qayyaati. Nama haga afurii keessummeessuu dandeetti. Achi olillee namni jiraana rakkoo tokko hin qabu. Tokkoffaa irratti kanii fidattanii dhuftanii yeroo baay'ee uffata keessan kan jijjiirraati isa qulqullina qabu jechuudha. Aanan illee hin fidattanii jechuudha akkamitti akka fayyadamtan isinitti himti. Itti aansuun ammoo tuyyuu nyaata illee hin fidattanii jechuudha. Maali yoo jettan yoo hin danda'ame ni dirqamaa miti itti hima. Yoo danda'ame jechuudha harcee fi dhadhaallee fidachuu dandeettanii akkasuma mootuyyuu waan qulqullina keessanii humsi homaa malee fidachuu dandeetta. Yoo hin jiraanne isin bira asammoo qarshiin dabalee hin jira isiniin jedha. Ammaaf ammootuyyuu haga xumuraatiif viidiyoo kana ilaaluudhaan like share godha isinii xumurraa guutuu viidiyoo. Akkuma argitan haadha museeybati jechuu jalqaba akka dhiyaatee qasilaa yookiin sidiraa daa'imaa fi dhadhaa sadiin isaa iskiraappii qaama dibatanii seenanii erga qaama dibatanii geessanii viidiyoo kan argisiisuu hin danda'u isinii galaa mitiire. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qaama dibatanii erga geessanii jechuudha bakka amma ibidda jala kaa'uuf qophaa'anii jiranii. Dhadhaan ammoo hin dibamne iskiraappii fuulallee ganaadha. Kunoo maashaallah tabaarakallah qalbimmaan keessan ofumaayyuu isin hin barbaaddume. Akkana nama ngubu jedha namni baay'ee nama ngubu inni kuni faayidaa qaama jechuudha qaama dadhabe hiikuu
dhiiga keenya akka dalagu taasisuu fi fayyaa keenyaa fi kunoo lukni isaanii jechuudha iskiraappii daa'imaa dhadhaadha akkasuma qasilaa anillee kunooti isiniin jedha amma kaameramaanii waan hin qabneef homaa gochuu hin dandeenye silaa bakkuma tokko seenaa iyyuu turre garuu xiqqoo isaan viidiyoo haganuma isinitti agarsiisuuf kan turedha isin ammoo inshallah wa ta'ala subscribe like godhaa share illee godhaa hiriyoota keessanii kunoo dibanii fi geessanii amma ammoo dhadhaa mataa dibuu hedanii Allah jennee jirra kunoo akkuma argitan kana jennee kaameramaanii waan ta'eefi namni jechuudha maatii keessan akka qayyatan yookiin akka qorrof keessaa baasanii qorichoomaaf barbaadan kunoo haala kanaan jechuudha isinii bilbiluun dagatina lakkoofsa kiyya viidiyoo kiyya jala yoo deemtanii jendeettanii lakkoofsa caalii isinii maxxansee jira namni barbaadan ammallee dhuftanii keessan nagaafattan lakkoofsa isinii kenna eessa akka jirtu maal akka barbaachisu isinii himti qarshiillee rakasa jechuudha isinii galee kunoo birri 700 dhadhaa iskiraappii muka qayyaa babbareedaa tahee fi muyni immoo oriijinaalas akkasuma immoo iskiraappii fuulaa waan baay'ee argattan jechuudha. Kanaaf amma taraanti seenoo waan heduu fi nagaatti isiniin jedha yoo danda'e isinii horaa yoo hin dandeenye asumaan laayik godha. Waa maashaallah tabarakallah kunoo akkana fakkaannaa jechuudha oriijinaala noormaala dhiqannee kaane. Shaaworii seennee dhiqannee kunoo akkuma taa'aa jiruun jechuudha jiidha. Fudhadhu waan barbaadde gosirraa jira. Kuni nu duuba algaa irratti haragalfii yookiin haragalfataniidha. Harki maas hin diimanne warri jettanii fi namootiin harki akka isin hin diimanne hajamtanii harkatti godhattanii jechuudha akka isin hin diimanne laastikii feestaala waan barbaadan hin jira asii qophaa'aadha jechuun isinii galee kanaaf ani harka kana diimatu hin barbaadu wallaahi baay'ee jechuudha algaa irratti boqannu nam lama keessummeessaa algaalleen waan isin ajaa'ibaa irraa shaaworiin asiin jira kunoo asiin keessummaan dhiqataa jiranii kan fidee jedhee kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maashaallah tabarakallah jechuudha bareedina uumamaa bakka fayyaa qalbiin kee dhadhammaan ati dibattu sun mataa kan kee kana dhugaa beeyta akkanatti hin qorrineef kana uffadhe kanaaf inshallah wa ta'ala silaa tolte yeroo maraayyuu seenaa viidiyoo isinii waraaba garuu dhufuun asumatti natti naanju isinii galee waan adda addaatu jira bisaa sa'aatii bisaa hangaif bisaa nyaattanii deemtanii obsaa jedhaa jiranii nu deemuuf jarjaraa jirra. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya nu jechuu marqaa harceefinnee nu marqaa jenneen isiin kanaaf yoo barbaadan muuqii godhattanii jechuudha waan oo'aa yoo barbaadan aanan fidattanii dhuftanii hundi keessanuu jechuudha walumaa galatti fayyaaf bareeda ammallee jechuudha. Amaanana kenname kana fuudhee bakka biraallee fidinaan jedhanii yoo danda'e bakka sanillee isinii waraaba garuu bakki sun mana yaalaati laaboraatooriidha dhiiga baasuu hijaamaa koobaan beeytanii ammallee ammoo isa qofa odoo hin tahin maasaaja qaamaa namootiin qayya dilbarii barbaadan yookiin ajaja manatti xalabdanii fichisiifachuu barbaadan magaalaa Shaashamannee keessa eessa yoo ta'atan hin dhuftii isiniin jedha ajajachuu dandeettanii yoo barbaadan na dubbisa lakkoofsa isinii kenna amma viidiyoo irra yoo maxxanse argachuu dandeetta yeroo hedduu jechuudha namni hedduun lakkoofsa kiyyaan na bilbilta waa'ee qayyaa jettanii kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namni dubartiin deettee mana jirtu taamoo dhufuun sitti hin tolle lakki qilleensa keessa akka keessan kana godhadhee hin deemu manuma kiyyan naagoota warri jettanillee hin dhuftii jechuudha akkamitti akka dhuftu san isii waliin haasoftan meeshaa mara fidattee dhufti kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani ammootuyyuu nama fidinaan jennaan hin fide asumaan seene garuu baay'ee natti tolee hedduu jaaladhee jira inshallah hin deddeebi'a. Yeroo bootaa fi haala naa ture ammootuyyuu mana kiyyatti illee ajajachuu danda'a manatti si ajajattan ni dhuftii jechuudha manatti illee namaaf waamne sisteeriin deettee miin beeytanii siif waamne isin agarsiifna hundaanuyyuu kallattiin.